Drama of Dagate. Drama of Dagate. Ilma waaqayyo ganuu cubbuu du'a dhalu. Sa'atii booda nu eeggadha jechuudha. Drama of Dagate yookiin of Dagate kan jedhuuni isiniif qabannee dhiyaanna jechuudha. Irraa barattuu Shalom. Jaalalli waaqayyo isiniif baay'atu bola kujaallatamu kabajamaa fura. Anis obboleettii keessan kan jirutti mandara jirtu nagaa guutuun qabachuudha. Namoonni beekuu jiraatan jechuudha. Ana obboleettii keessan saaraadha kan faarfattu saaraadha jechuudha. Egaa drama of Dagate yookiin immoo of Dagate jedhu isiniif qabannee dhufaa jirra jechuudha. Guyyoota dheeraa sun taane biyya lama sadii turini isiniif qindeessinee jirra isin biraan ga'e jechuun jaalladha. Egaa akkasuma saaromtuu kan jedhu immoo like, subscribe, share, comment godhati nu jabeessa wanta nuti irraa barbaannu warqee ismeetii kun taane daawwattan irraa barachuudhaaf hubachuudhaaf akkuma kan like godhan jabeessuu qofadha jechuudha. Shalom. Waaqayyo bakka kanatti jiraatan hundumaatti isiniif haa ta'u warra fi jaallatamoo hordoftoota YouTube Saaraa kan jedhu irratti tole gaaluu kanatti immoo ani obboleettiin keessan kallattiin isaa hundumaatti nagaa guutuu magaalaa kan qabu isa keessatti eegame. Egaa maqaan koo walaa barruu isiniif illee haaraa ta'uu hin danda'a. Maqaan koo Dammuu Taaffasaa kanan jedhamudha. Isin jechuun jaalladha. Inni nuti amma dhiyaanneef immoo diraamaa addaa isiniif qabannee guyyaa lama guyyaa sadii. Innis diraamaa of Dagate yookiis of Dagate kan irratti qindeessinee isin dhiyeessina isin jira. Doktora YouTube Saaraa jala kan jirtan chaayinaanii ishii kan taatanii anis maqaan koo Simboo Araarsaan jedhama. Ani qabadhee dhufe diraamaa of Dagate fi of Dagate kan jedhudha. Isiniif dhiyeessina irratti hirmaachuu subscribe gochuu hin dagatina.